Sibutee mire. Sibutee. Sibutee. Sibutee bar. Nambunne. Sapho godhee ol si fuudhee asirra si baadhee osoo wajjin sibunee mire. Hayyee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya Oromoo YouTube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nuti fayyaa keenya jechuudha. Har'a deebinee dhufnee jira. Maaliin dhuftanii nuun jechuu dandeessu? Najuunis tasgabboftee anis tasgabbaahee biyyee qotuurraa deebi'een jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu eessa biyyeen hin siphachiistu ittiin kennitu naan jechaa turtanii yoom nyaachistaa yoomuma nyaatti yoomuma waan isin jettu gootaaf naan jechaa turtanii isaarrallee xinnoo waan dubbannu qabna. Har'a waan lama sadeen tokko irratti kan dubbannu ta'a jechuudha. Najushaan immoo xiqqoo waan ta'eef wanti ta'eef immoo ammallee bakka ittiin deebine bakka naan barbaadetti iddoo an barbaadetti hin deebine numa deebifna walumaan wal taanee harka wal qabanne jechuudha. Nu waliin dhaadanna'ee maal godhare kanaaf nuti isin malee isinillee nu malee jennuure isaanis nu malee qabanii mire sagalee fuudhi kan akkana ta'e kun amma erga biyyee dhabdee booda akkana ta'e jechuudha. Kanaaf deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'a maal qabattanii dhuftanii maaliin nutti deebitanii nuun jechuu dandeessu? Dhimma wal fuudhuu anaa fi najuudhaan wal qabateeti interview wa'ii OBN sagalee uummataa irratti kenninee turre miidiyaa keenya miidiyaa biyya kanaa guddicha irratti dhaqnee anaaf najuuni feemasii taanee sagantaa yeroo jaalalaa gubbaa irratti jechuudha. Achi gubbaarra dhiyaannee turre achirratti immoo gaafiif deebii gaafatamnee turre isaan wal qabateeti akkam ture gaafiif deebichi? Bareeda. Maaltu sitti tole mee? Maal jedhama? Maaltu sitti tole gaafa interview? Waan hundinatti tole. Fakkeenyaaf mee tokko nu kaasime. Yaaddee turte ati kana dura miidiyaa akkasitti irratti dhaqeen interview kennaa isaayyuu abbaa manaa kiyyoo wajjin dhaqeen akkasitti interview kenna jettee kanaaf gaaffiin gaafatama jettee yaaddee beektaa bara jireenya kee keessatti? Sababni maali? Maaf hin yaadiin maan karoorfatin ati kana dura? Karoorri kiyya abbaa manaa sooshaal miidiyaa qabu heeruma jedheetii miti waan ta'eef. Akkasii? Karoora akkasii qabu. Dhageessanii likka inni nagarachi. Waanuma hundaafuu I think jaalatteerta jedhee yaada normaalii waan guyyaa san ture jechuudha. Gaaffiin qabu. Fiqirii kee wajjin achitti dhiyaachuu kan kee? Yeqottara. Akkam qottoraan jedhe. Okay. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaati hedduutu akka nattolee ture ana guyyaa sana jechuudha. Afgaaffiin achi gubbaa irratti taasisne waanuma jiruudha kan nuti dubbanne. Namoonni baay'een jechuudha achi jalatti mention nu gochaa hin sobdanii isin kijibdoota isin sobdoota maal nuun jechaa turani. Najuufaati haala kanaanii miti kan isin wal fuutanii miidiyaa keessan gubbaa irratti yookaan YouTube keessan gubbaa irratti akkuma maal akka wal buttaniitti kaisin akka ati ishee butteetti kaisin hojjechaa turtanii dubbiin sun dubbii sobaati nu sobdanii nu kijibdanii isin kijibdoota maali namni haga kanatti sobuun maaliif barbaachisee YouTube dhaa jettanii soban taane sobaa jirtanii nuun jedhani jechuudha namoonni baay'een isaanii amantii dhabne jechuudha. Kanatu maal nu godhe isinitti fakkaate nu muddee nu jarjarsee deebii kennuufii qabna warra keenya kana hordoftoota keenya kana warroota qaqqaalii kana jechuudha namoota nu duuka bu'e kana deebisuu qabna inni dhufnee mire. Nu hin sobnaaree nuti. Hin sobnu. Mee itti naa himi. Yaa'u karaa isaan itti hubatantu soba fakkaata malee. Hin sobnu. As biratti dhuguma garuu waliin fakkaatu illee miti dha. Yaa waliin fakkaatu inni yoo ta'e. Jennee fi hin haallu isa. wanti nu goone gochi nu goone gonkumaa walitti dhufu jechuudha.
yaa haa ta'u malee ka keessaa rabbumatu beeka. Ani ammoo sooshaal miidiyaan kun walitti dhufu. Egaa kanaaf jechuudha achi gubbaarratti isinis dhugaama qabdu normaalii namoonni soba jettanii katabaa turtan sun nama baay'eedha jechuudha. Nama baay'ee koomentii achi jalatti kennamee yoon sobuu baadhee kanallee na of golchaati nama 200 waan akkasiitu koomentii godhe itti fakkaata achi keessaati parsantii guddaan hin sobdanii jedhan. Bakka naannoo gara parsantii 80 kijiba keessanii nuun jechaa ture. Maal jettan namni kan hundi isinii sobdan gaafa namni jedhu jechuudha. Xiqqoo ulfaata. Hin gaddiniiti. Haa ulfaata sirriidhaan garuu dhugaa dubbatudha intarbii illee jechuudha dhiifama naa godhee amma irratti dhiyaatu hin barbaanne iyyuu waan isaan jedhanii fi yeroo lama akkas jaampu goonee jirra irra darbinee jirra. Namni viidiyoo teenya jalqaba irraa ka'ee nu hordofaa ture gaafa dhaqee achi biratti intarviyu kana dhaggeeffatu dubbiin nuti dubbanne sun maal ta'a? Soba ta'uun isaa waan hin oolle jechuudha. Waliin qabatu waan walitti hin dhufne wayiiti. Sirriidha yaadni keessanillee nu sobuu barbaanneeti miti garuu. Normally kun waan itti soballee miti bar namootuma jalqaba irraa nu hordofaa turan nu jala bu'anii jechuudha. Gaafa nuti wal bunnee jirra jennee kaane san irraa eegalee hanga silaa amma bakka amma jirru kanaatti jechuudha. Namni nu hordofee fi gaafa disorder ta'u jechuudha. Gaafa dubbiin sun karaa gallakkisu yookaan isteeppii silaa irra jiru sanarraa gaafa baanu sobuma nama jechisiisa jechuudha. Kanaaf kana isinii biyaansuu dhufne jechuudha. Har'a kana isinii adda baasuudhaa dhufne jechuudha. Akkamitti adda nu baastu yoo jettanii miidiyaan nuti irratti dhiyaanne suni miidiyaa guddaadha. Miidiyaa biyyituun qabduudha. OBN namni hundi keessaniyyuu ni beektanii. Achi gubbaa irratti kan nuti dhiyaanne sa'aatii ammaa kana keessatti immoo biyya kana keessatti buttaa maal waan jedhamu completely aadaa duubatti hafaa jedhamee maal ta'amee jira? Jala sararamee seera gubbaarratti barreeffamee namni yeroo kana keessa shamara bute namni yeroo kana keessa shamara wayii fedha isii malee iddoo isiin hin barbaannetti haala isiin hin barbaanne keessatti gaafa isii dirqisiisee waan akkasii sana ni raawwata ta'ee adaba guddaatu jira jechuudha. Hanga waggaa 21 yoon dogoggoruu baadhee abbootiin seera na hordoftu taanan na sirreessuudhaa dandeessu achi gubbaarratti jala sararamee taa'ee jira jechuudha. Miidiyaa kana gubbaarra deemee aniyyuu waan dogongoraan raawwadhe waan jaarraa 21ffaa keessa hin ta'amnedha kan ani taasisee jechuudha. Intala tana waan hin fedheef waanuma isii jaaladheef qofa ani kanneen dhaqee isii butee jechuudha. Haaluma nuti itti bunne sanayyuu bakki nuti turre sanayyuu bakki nuti bulle sanayyuu hundi isaa jechuudha. Nu biratti diraamaa miti. Reality ma jiru kan nuti lafa keenne jechuudha. Amma waan san proud godhee waan san akkam ittiin boonee miidiyaa kana gubbaarra baasee dubbadha. Ni deemsisa? Deemsisu. Kanaafi kan nuti dhokfanneef jechuudha. Kan qabnu isin wajjin qabna. Kan beektan isin wajjin beektani. Isinuu tariitii faawulii nu tuksisuudhaaf ta'a kan bakka sana dhaqxee gaafattee jechuudha. Maanoo nu tuksisuudhaaf ta'e inni alaata. Hin bute otoo jedhee haa akkamitti jaarraa kana keessa akkamitti butta otoo naan jetteeti deebiin kiyya maal ta'a? Uummata qashtii. Anillee immoo sa'a sanitti osoo isiin feeteetii wajji deemtee akkan jedhamne immoo haalichi jiru kan waliin deemsisuuti. Kanaafuu gara barattuu gara dhabnee isiniinii social media kana gahu irratti miidiyaa kana haga kana gahu gubbaarratti hin butee akkasiin godhe jechuun xiqqoo nutti ulfaate kanaafi irra darbinee isiniin jenna jechuudha. Tarii nama qalbifatee na dhageeffate yoo jiraate amma erga wal fuunee waggaa tokko gahuuf deemnaa jennee turre achi keessatti gaafa dubbannu jechuudha. Waggaa tokko gahuu geennee jirraa jenna. Ani normally akkuma achi gubbaarratti kaasee intala tana kaniin argee dikoorii amma ta'ee yaala jedhee jira achi gubbaarratti isiin immoo professionaaliidha sirriitti hojjetti jechuudha. Ittiin barattee ittiin eebbifamtees jirti viidiyoo yoo barbaachise isinii maxxansina jechuudha. Kan guyyaa eebba isii yoo isin barbaachise jechuudha.
Kanaaf ani immoo aga ta'e nan yaala karaa ittiin maallaqa uumadhu wayii sa'a sanatti isatu natti mul'ate waan ta'eef asii achi fiigaa ture. Isiin immoo sagantaa sana hirmaattee jirti argeen jira jechuudha. Akka caarraa ta'ee immoo bunee bira dhufte jechuudha. Isiin buneedhaan hiriyyaadha jechuudha. Walitti dhufan. Walumaa galattuu illee sobaa miti waanuma jirudha. Ati durallee hin dho'isite malee. Yaa wanti jiru numa jira bara. Maarree. Jira. Kanaafuu sunillee taanaan sobaa miti kama buttaa kanarraa hambifne isin jechuu barbaanneeti. Dhugumaa seeraan nama gaafachiisa waan ta'eef osoo irraa hambifne wayyaa. Egaa dammoo dhugaa dubbatuudhaaf hojii sanarratti argeen jira isteejii sanarratti walitti dubbatullee baannu anillee hojii kiyya waan ta'eefi akkas isiniin jenna. Yaa ani silaatii akka argisaniini intana sana daayirektii itti dubbadhee maal jechuuf yaaleen ture hanga ta'een ifaajeen ture ergasii argee booda jechuudha. Amma ta'e wanti jedheen ture keessaanis namoota biraa dubbisuudhaaf yaaleen ture dubbii kana xiqqoo lafarra na jala harkisanii I think namni biraa akka jirutti namni biraa akka isii kadhachaa jirutti maal natti himanii akkaan waan sanirraa gara duubaatti dheeffuu na godhan jechuudha. Garuu immoo illee keessa na galchan jechuudha. Karaa kamiinuu intala tana akka argachuudhaa qabu murteessee jechuudha. Erga murteessee booda immoo haala sanaan isiin dhuftee bunii biratti niin argee sana booda daayirekti maaliidha wanti sun raawwatamee jechuudha. Buttii sana raawwannee jechuudha. Akka saniitiin akka nu hubattan barbaanna jechuudha. Inni guddaanii ijoon dubbii keenya har'a maaliidha isinitti fakkaatee nuti isin hin soofne waanuma jiruudha. Hanga ammaatti kan nuti isin biraan gahaa jirru yeroo tokko maaliidha isinitti fakkaatee nuti yaa'ii isinitti hin baay'isnu jenneeti seenaa keenya tokko jaamtu goona irra utaalaati kan nuti isin dhiyeessinu jechuudha. Inni sun immoo fideet maal godha isinitti fakkaatee dubbii akkana nu jalaa godha jechuudha. Soba nu jalaa taasisaa jechuudha. Na argattanii kanaaf kana yaanneeti nuti sodaanneetuma miidiyaa sana gubbaarratti dubbachuun hin ta'u. Kuni miidiyaa miti akkamitti kanarratti haasoftanii nuun jechuudha dandeessu jechuudha. Suni miidiyaa mootummaadha. Miidiyaa guddaadha. Kun immoo miidiyaa dhuunfaa keenya. Kara kanaan seerri isin hin gaafatu nuun jechuu dandeessan. Hin gaafatu hin jennu. Gaafatuudha mala. Akka itti deebisnu immoo isaanitu beeka jechuudha. Achi gubbaarratti gaafatamu immoo fardis kunoo meedaanis kunoo ta'a jechuudha. Ufii dhaqxee. Gara barattu isin nutti mufatinaadha. Qalbii nutti hin cabinaadha. Qalbii nutti hin cabinaadha. Akkas. Akka nu hubattan barbaannaa jechuudha. Bishaan dhugatti. Akkana bishaan dhugida. Inni xumurraa jechuudha. Egaati kanumaaf kan nuti dhufnee wanti nuti isin dhiyeessaa jirru wanti nuti guyyaarra isin biraan geenyu hundi isaa inni nyaata. Kadhimee nyaata. Afachuu kasii fida ishiin xumura kana xumurre. Daa'ima taate gaddeemte daa'imatti asii gadi garagalti. Meegdi siirii san bidin dibadha. Duyya dhaqi fudhadhu kwa. Kai fudhadhu kwa. Akkati fiddu barbaadu. Taadhuqa. Hayyee. Narraa badeeyyu. Waanuma hundaafuu wanti jiru isa kanadha isiniin jechuu barbaanneeti. Soba wanti jedhamu addunyaa anaa fi najuu keessa hin jiru. Waan nuti isin sobnu tokko iyyuu hin jiru. Waan jiru hundasa akkuma argitan sanadha jechuudha. Kana boodas itti fufaa jechuudha. Wanti akkasii gaafa muudatanii waan ta'eef akka wanta ta'e wayii irra utaalle seenaa wayii jaampogooni akka nu hubattan barbaanna jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya egaati viidiyoo teenya har'aa asumatti kan goolabnu ta'a. Viidiyoo keenya yoo jaallattan copy link like share subscribe gochuu hin dagatinaa YouTube keenyaas kanuma isiniin jenna. Kiyyalle. Bye bye.